Abiyoot Zinnash. Namoonni ati baantu kuni namoota akkamii? Namoota eessaati? Namoota biyya ispoortii qabdan jedheera yaadattan. Mee ispoortiin tuni afaan biyya eessaati? Biyya kamitti yaamaniin ispoortii tana? Mee nuu himi addunuu baasi ilma Zinnash. Ispoortii biyya keenyatti jimmatti goommaasa. Hayyee baay'ee galatoomii Abiyoot Zinnash. Meegaa taniin si gaafadhu. Gaafii kiyya xumuraa naaf deebisi. Mee harmeen tee nama akkamiiti? Harmeen tee nama akkamii naa himi? Baay'ee goota. Hayyee harmeen tee maaf siidhamte mee waan harmeen tee siidhamte keessaa takka naa himi mee yoo yaadatte? Inti mootii koonaan jetti. Mootiin Amaariffaan maal ture maqaan isaa? Abiy Ahmed. Galatoomii deebisaa keetii fi gaafii itti aantu Itoophiyaan maal keessa jirti yeroo ammaan tanaa mee naa himi adda baasi. Dhugaa dubbachuuf Itoophiyaan akka bara kanaa nagaa argattee beekta. Hayyee hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya gaafii deebisan Abiyoot Zinnaashii wajjin goone asuma irratti goolabamaa nu hordofaa share subscribe godhuu hin dagatinaa chaanaala keenya Gullallee Guud kan keessanii kan uummata Oromooti sagalee uummata Oromooti.